humnoonni waraanaa Iraan tarkaanfii haaloo ba'annaa Israa'el fudhattu maraa qolachuuf hiriira isaanii tolfatanii of eeggannoon qophii maraa taasisanii jiru. Buufata boba'aa fi humna galaanaa irratti xiyyeeffachuu waan malaniif haal duree maraa xumurree jirra jedha waraanni Iraan. Aggaamii kanaaf ammoo buufataaleen waraana Ameerikaa ba'a giddu galeessaa keessatti argamu ka'umsa ta'uu malu. Ameerikaa fi Israa'el tarkaanfii haaloo ba'annaa kanaaf daangaa Iraan cabsanii buufata boba'aa fi iddoo citii Iraan haleeluuf marii bal'aa taasisuu irratti argamuu isaaniidha. Haleellaan qophii guddaa taasifamaa jiru kun sa'aatiiwwan 72 itti aananitti mudachuu malu jechuun shakkiin olaanaa uumamee jira. Hoogganaan olaanaa humna galaanarraa waraanaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Alii Reezaan gama isaaniitiin haala kamiifuu qophii maraa taasisnee jirra. Nageenya keenya booressuuf ibiddaan taphachuu qaamota fedhaniif jabaannee fuuldura isaanii dhaabbanna. Tarkaanfiin haaloo ba'annaa Israa'elii fi Ameerikaa sa'aatii 72 dhufu keessatti eegamaa jiru yaaddoo guddaa uumee jira. Dhimma kana irratti gabaasa bal'aa gama lamaaniinuu qindeeffannee qabannee dhiyaannee jirra. Turtiin keessan gaxumuraatti nu faana ta'u. Loltoota waraanaa warraaqsa Iraan keessatti hoogganaa humna waraanaa Quddus kan ta'e Birgaadeer Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin jeefamuu hin oolle jechuun miidiyaaleen qoodaa jiru. Odeeffannoo kanas badanasaa qabannee jirra. Waggaa tokkoof lola waraanaa keessatti yeroo ishee kan dabarsite Israa'el bara kanaam kasaaraa dinagdee doolaara biiliyoona 66 keessummeessuun ishee ifoomee jira. Qophii keenyaam laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenyaam yeroo maraatiin Yooyyaa Shamaar Kafuuni kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaam kun Oromiyaa 24 Newsdha. Odeeffannoolee wayitaawaa golee addunyaa kan ba'a giddu galeessaa dabalatee kan gaanfa Afrikaa bal'inaan qindeessinee kan isin biraan geenyu ta'a. Kanneen yeroo jalqabaaf gara chaanala YouTube keenyaa dhuftan subscribe gochuun maatii keenya ta'a. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduu hin dagatina. Gaxumura odeeffannoo keenyaatti Oromiyaa 24 News waliin turtii gaarii. Humnoonni waraanaa Iraan tarkaanfii haaloo ba'annaa Israa'el fudhattu maraa qolachuuf hiriira isaanii tolfatanii of eeggannoon qophii maraa taasisanii jiru. Buufata boba'aa fi humna galaanaa irratti xiyyeeffachuu waan malaniif haal duree maraa xumurree jirra jedha waraanni Iraan. Aggaamii kanaaf ammoo buufataaleen waraana Ameerikaa ba'a giddu galeessaa keessatti argamu ka'umsa ta'uu malu. Ameerikaa fi Israa'el tarkaanfii haaloo ba'annaa kanaaf daangaa Iraan cabsanii buufata boba'aa fi iddoo citii Iraan haleeluuf marii bal'aa taasisuu irratti argamuu isaaniidha. Haleellaan qophii guddaa taasifamaa jiru kun sa'aatiiwwan 72 itti aananitti mudachuu malu jechuun shakkiin olaanaa uumamee jira. Hoogganaan olaanaa humna galaanarraa waraanaa Iraan Birgaadeer Jeneraal Alii Reezaa gama isaaniitiin haala kamiifuu qophii maraa taasisnee jirra. Nageenya keenya booressuuf ibiddaan taphachuu qaamota fedhaniif jabaannee fuuldura isaanii dhaabbanna jechuun dhaadatanii jiru. Haaluma kanaan Iraan tarkaanfii haaloo ba'annaa Israa'elii fi Ameerikaan fudhachuuf qophii maraa xumuranii jiran kana qolachuuf yeroo kanarraa jalqabdee daangaa qilleensaa ishee cufattee jiraachuu beeksistee jirti. Ameerikaan humna qilleensaa Israa'el daran humneessuuf jettilee waraanaa ishee gara ba'a giddu galeessaatti dhiyeessitee jirtis jedhamaa jira. Akka gabaasaa NBC Newsitti tarkaanfii haaloo ba'annaa Israa'el Iraan irratti fudhattuu gargaaruuf jettileen waraanaa 10 lakkaa'aman gara ba'a giddu galeessaatti bobbaafamanii jiru. Miidiyaaleen Israa'el maddeen waraanaa waabeeffachuun gabaasa baasaa jiraniin waraanni Israa'el biyya Iraan faana lola waraanaa kallattiitti seentee jirti. Tarkaanfiin haaloo ba'annaa Iraan irratti fudhatamu deebii waraanaa biraa Iraan fudhattu ittisuu dhiisuuf ta'uu mala. Loltoonni Israa'el adda waraanaa mararraa mallattoo of eeggannoo ol kaasuun Iraan irratti duula waraanaa gaggeeffamuuf qophii taasisaa jiru jedhamaa jira. Ministeerri Ajaalaa Iraan gama isaatiin tarkaanfii Israa'el maraaf deebii nuti kenninu daran jabaa fi hamaataa kanaaf lolichi to'annoon ala ta'uu danda'a kan jedhe yoo ta'u daawwii ani Daamaasqoo fi Beeruutitti taasisee Iraan ammallee haala kam keessattuu warraaqsicha cinaa hiriiruu ishee isiniif mirkaneessuun barbaada. Iraan dhimma Falasxiinotaa irratti ejjennoo ishee irratti cichuun gareewwan hidhattoota warraaqsichaa finiinsaa jiran hidhachiisuu itti fufti jechuun ejjennoo biyya Riippaabilika Islaamaa Iraan irra deebiin mirkaneessanii jiru. Israa'el gama isheetiin tarkaanfiin haaloo ba'annaa Iraan irratti fudhatamu haalaamaa fi bu'a qabeessa ni ta'a jettee kan amantu yoo ta'u yeroo keenyaam hundaa itti kenninee qophii maraa taasisuu irratti argamna jettee jirti. Loltoota waraanaa warraaqsa Iraan keessatti hoogganaa humna waraanaa Quddus kan ta'e Birgaadeer Jeneraal Ismaa'il Haqqaaniin ajjeefamuu hin oolle jechuun miidiyaaleen qoodaa jiru.
Iraanin alattiim ergama waraanaa biyyoota alaarratti kan raawwatuum humna waraanaa warraaqsa Iraan jalattiim garee humna waraanaa Quddus kan hoogganuum Ismaa'eel Haqqaaniin Hizbullaa gargaaruuf Libaanos seenee ture kan jedhuum gabaasii maddeen keenya irraa arganneem. New York Times gama isaatan maddeen waraanaa Iraan maqaa isaanii caqasuu hin barbaanne waabeffachuun akka gabaasetti yeroo xumuraaf torban tokko dura Beirut keessatti mul'atanii kan turan namni kun haleellaa qilleensarraa Israa'eliin ajjeefamuun isaanii hin oolle jedhanii jiru. Haleellaa ulfaataa garee Hizbullaa irratti Israa'el raawwachaa jirtu qolachuuf gara Libaanositti kan qajeelan qondaalli waraanaa Iraan Birgaadir Jeneraal Ismaa'eel Haqqaaniin yeroo Beirutitti malanitti hoogganaa haaraa Hizbullaa Hashim Safiyuddin faana marii taasisuu isaanii maddeen kun eeranii jiru. Israa'el iddoo marii hooggantoonni waraanaa kunneen lafa jiratti gaggeessaa turan irratti haleellaa ulfaataa raawwachuun ajjeefamuun isaanii waan oolu miti jechuun tilmaamni kennamee jira. Waraanni Israa'elis biyya Iraan garuu hanga ammaatti ajjeefamuu hoogganaa Hizbullaa haaraa kana dabalatee hoogganaa garee humna Quddus kanarratti ibsaa mirkaneessuu hin kennine. Miidiyaan Israa'el Times of Israa'el gama isaatiin dhimma hoogganaa humna waraanaa Quddus Ismaa'eel Haqqaanii kanarratti Iraan callisuun ishee sodaa guddaa uumee jira jedhee jira. Iraan ergama waraanaa biyyoota alaa irratti gaggeessitu raawwachuu keessatti shoora olaanaa kan taphatu garee humna Quddus kan hoogganu Birgaadir Jeneraal Ismaa'eel Haqqaanii dhugumatti ajjeefamanii kan jiran yoo ta'e qondaalota waraanaa olaanoo Iraan haleellaa Israa'eliin ajjeefaman nama lammaffaa ta'u. Bara 2020 ajajaa pireezidaantii duraanii Ameerikaa Doonaald Tiraampiin Iraaq magaalaa Baagdaaditti kan ajjeefaman Jeneraal Qaasim Suleymaanii bakka bu'uun gara hooggansaa kanaatti kan dhufan Birgaadir Jeneraal Ismaa'eel Haqqaaniin nama hooggansaa jabaa sirna waraanaa biyyattii keessatti qabaatanidha. Waggaa tokko lola waraanaa keessatti yeroo ishee kan dabarsiteem Israa'el bara kanaam kasaaraa dinagdee doolaara biliyoona 66 keessummeessuun ishee ifoome. Israa'el dhiibbaa dinagdee ishee kanaam qolachuuf daballee taaksii taasisuu akka maltu kan gabaafame yoo ta'u lola waraanaam Hamaasii fi ishee gidduutti gaggeeffamaa jiru waggaa tokko guutuu isaa hordofuun guyyaadhaa sadarkaa idil addunyaatti hiriirri deeggarsaa Falasxiinii fi mormii Israa'el gaggeeffamaa jira. Hanga ammaatti haala jiruun kasaaraan dinagdee doolaara biliyoona 66 ishee mudachuu kan mirkanaa'e yoo ta'u kun immoo gaagaamni isaa lola waraanaa bara 1973 keessa Masrii faana gaggeessaa turte kan waggaa 10 ture ni caala jedhamaa jira. Ministeerri Faayinaansi Israa'el gama isaatiin ibsa kenneen biyyi isaanii Israa'el seenaa ishee keessatti lola waraanaa qaalii gaggeessaa jirti kan jedhan yoo ta'u CNN xinxalaa dubbisaaf dhiyeesse keessatti haala amma jiruun Tel Aviv dhiibbaa dinagdee ishee mudatee jiru kana furuuf carraa qabaattus lolli waraanichaa haala kanaan kan itti fufu yoo ta'e garuu dhiibbaan isaa biyyattii bira darbuun bu'aa giddugaleessaatti akka gaaga'amaa fiduun akeekee jira. Hoogganaan giddugalaa bulchiinsaa baankii Israa'el duraanii yaada kennaniin mootummaan dhiibbaa olaanaa waraanichaa gaaga'ama dinagdee biyyattii mudatu dandamachuuf taaksii fi karaalee galiin ittiin argaman biroo irratti daballee taasisuu mala jedhanii jiru. Haaluma kanaan baajetii investimentii fi bu'uuraalee misoomaaf qabaman hir'achuun humna waraanaa jabeessuuf akka oolan baasii waraanaa cufuuf ooluu akka malan ibsee jira. Dhaabbanni mootummoota gamtoomanii baatii darbe keessaa gabaasa baasee tureen walitti bu'iinsi kun bal'atee itti fufuun darbee sirmaattonni walitti bu'iinsa kanaa dabaluun dhandhawaa sana bira darbee sochii daldala addunyaa irratti gaaga'ama fiduu akka danda'u akeekkachiisee ture. Keessattuu Iraanii fi Huutiin Yaman hirmaannaan isaanii guddachaa dhufuun galaana diimaa fi koonyaa Hermuz keessa kan jiru sochii daldalaa fi oomisha boba'aa danquu waan malaniif daballeen daldalaa garaagaraa daran mudachuu mala jechuun akeekkachiisee ture. Ministeerri muummee Israa'el Benjaamin Netanyahuun pireezidaantii Faransaay Emmanuel Macron meeshaalee waraanaa Israa'eliif kennaman irratti qoqqobbiin haa kaa'amu jechuu isaanii qeeqanii jiru. Pireezidaantiin Macron raadiyoo Inter jedhamu waliin gaaffii fi deebii taasisaniin amma gara furmaata siyaasaa barbaadutti deebuun dirqama waraana Gazaa keessatti deemaa jiruuf meeshaaleen waraanaa dhiyeessuu dhaabuu qabna jedhan. Walgahii sanbataa kaleessaa onkoloolessa 2024 Paaris keessatti gaggeeffame irratti pireezidaantiin Macron dhukaasii akka dhaabbatuuf irra deddeebiin waamichi dhiyaatus waraanni Gazaa ammaatee itti fufuun akka isaan yaaddeesse dubbatan. Pireezidaantichi Israa'el waraana lafoo gara Libaanos erguun ishee dogoggoradha jedhan. Haasaa pireezidaantii Macron kanaaf deebii kan kennan Netanyahuun warra qaaniitiim jechuun Macronii fi qondaalota biyyoota lixaa qoqqobbii meeshaa waraanaa Israa'el irraa haa kaa'amu jedhan qeeqan. Netanyahuun viidiyoo karaa biiroo isaanii dabarsaniin deeggarsi keessan jiraatus jiraachuu baatus Israa'el injifachuu waan hin oolle jechuun kanneen qoqqobbiin haa kaa'amu jedhanii maqaa balleessituu fi qaanessituudha jedhan.
Pireezidaantiin Maakiroon haasaa isaanii keessatti biyyi isaanii Israa'eliif meeshaa waraanaa uumaatu kennaa hin jirtu jedhan. Akkanatti fakkaatutti wanti nuti dubbannu dhageettii argataa hin jiru. Iddoon kennamaaf hin jiru jedhan Maakiroon. Angama kiyyaan kun dogoggora jedheen yaada. Nageenyummaa Israa'eliif yoo ta'e illee kun sirrii miti. Haalli amma deemaa jiru Israa'el waraana naannawaa bahaa giddu galeessaaf maqaan ishee akka dha'amuu fi akka jibbamtu sababa ta'aa jira jedhan Maakiroon. Dabaluun amma dursii kan kennamuufii qabu balaan Libaanos keessatti mudatu ta'uu kaasan balaan Gazaatti mudateem Libaanositti irra deebi'amuu hin qabu jedhan. Netanyahuun deebii kennan keessatti biyyi Israa'el waliin hin dhaabbanne kamiyyuu Iraanii fi michuuwwan ishee waliin akka dhaabbataa jiranitti ilaalama jedhan. Pireezidaantiin Maakiroonii fi aangoonni biyyoota lixaa tokko tokko meeshaaleen waraanaa gara Israa'elitti ergaman irraa qoqqobbiin haa kaamu yoo jedhan xiqqoo haa qaanaan jedhan Netanyahuun. Biroon pireezidaantii Maakiroon deebii Netanyahu booda ibsa baaseen Faransaay yoomiyyuu michuu Israa'elidha jedhan. Haa ta'u malee deebiin Netanyahu kennan mufannaa kan of keessaa qabuu fi hariiroo Israa'elii fi Faransaay kan sarbu ta'uu eeree jira. Biyyi isaanii fi mootummaan Ameerikaa Libaanos keessatti dhukaasii akka dhaabbatu waamicha dhiyeessuu kan kaasan Maakiroon. Ministeerri muummee Netanyahu ammas waraana biraa eegaluun nama gaddisiisa. Keessattuu dachee Libaanos keessa socho'uun opereeshinii eegaluun isaanii baay'ee na gaabbisiisa jedhanii jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota keenyaa odeeffannoolee wayitaawaa yeroo kanaaf qabannee dhiyaannee asuma irratti goolabna. Kanneen chaanala YouTube keenyaa faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophii keenya like, share gochuun waliif qoodaa hanga xumuraatti waan nu faana turtaniif galatooma.